السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتني جولي أرومو أكي سافو نامتي garwanni isin jechuu barbaadu arraan tana jajjabaadha takka wanni akka arraan tana dhagaame jireenya kiyya keessatti yeroo lammaffaa guyyaa Hacaaluu wareegame guyyaa arraan tana jechuu wanni ilmaan Oromoo kanarratti haa oolu yeroo mara waan garuu namni hundinuu yoo asirra booyee asirratti jajjabina dhabne yeroo mara keenya kun gadadoo boo'icha taaka oolu yoo ta'e yoomi taana guyyaan nuti imimmaan kana firraa haynuu dhiiroo hundaafuu jabaadha namni nu jajjabeessus keessa jiraachuu qaba namni jabaadhaan nu keessa jiraachuu qaba hundi keenya dhiiraa dhalaan asirra baanee yoo qabbooyaa oollu taane namni nu sabbarsiisu namni nu jajjabeessu hin jiru nuti wal malee humaa qabnu kanaafuu jajjabaadhaan isiniin jechuu barbaadu la hundi keenya akkas ta'uu qabna jabaadhaati biyya ambaa keessattis biyya keessattis bakka hundatti lubbuun teenya lubbuu bashoo taatee akka dhumaa hin oolle sagalee ta'uun guyyaa lamaaf osoo hin taane nuti amalli keenya guyyaa lama qofaaf waan takkaaf iyyina namni hundi amala keenya baranii jiran alagalleen amala keenya bartee jirti guyyaa lama qofaaf waan takka godhu osoo hin taanetti namni waan takka booyee yoo ifirraa baase namarraa baati waan ta'eef obsinee cinaan tokko baay'inaan dhiiraaf dhalaan arraan asirra booyaa jira booyuun dogongora khalaas ga'ee jira garaa keessan hidhadhaati maal godhuu akka qabnu asirratti yaaduu qabna biyyaa fi biyya alatti illee jechuudha booyaa ooluun nu ga'ee jira khalaas osoo boo'uun nama deebistee Hacaaluu Hundeessaa deebisna ture garuu obsaati nama obseetu nama ciniinnateetu nama garatti waa qabateetu biiluuba kanaafu mootummaa zalaalama lamii biyyattis biyya alattis nu fixaadha nu nyaachaadha nu boochisaa oolu kana akkamitti akka ifirraa kaasuu dandeenyu qofa mala dhaannuu qabna ijoollee Oromoo yemaniin humaan balleessine namtichi arra ilmaan keenya akka ilmoo bashotti shabkii keessatti itti ol darbee ilmaan keenya nama dhibba meeqa bakka takkatti fixe kun tuffii eenyuutirraa kan ka'een kana hunda godhuu danda'e maaliif waan kana godhuu danda'e jechuutu nurra jiraata Hacaaluu Hundeessaa ajjeefamee gumaan isaa dhabamee arra hoggantoota keenya mana hidhaa keessatti ukkaamsee akka fedhetti irra deemaa jira ilmaan keenya Suudii jetta biyyoota garagaraa biyya hunda keessatti rakkachaa dararamaa kan jiran jechuudha gaduma baafamanii ajjeefamaa hin jirre malee haqoonqoon ajjeestu achi keessa dhukkubsatee namni yaalu isa dhabee du'aa jiru harka namatti du'aa jiru haga arraatis dhumaatuma jira namni keenya mana hidhaa keessatti mana Suudi Arabiyaa mana hidhaa keessatti dararamaa jira arra qofaa miti wanni kun jechuudha waan kana wanni nurra godhe mootummaa biyya keessa jiru jechuudha mootummaa arra aangorre jiru arra ijoollee yemani dhumte tana gabaasanii isaan waan kanarraa namni dubbatu jiraa'oo ni dubbatanii ganaafis hin dubbatan maali duba kun nuti Oromoodha nuti biyya bulchaa jirraa
jechaadha akkamitti ilmaan keenya kadhumee fi sagalee hin taane ilmaan keenya kadhumaa jiru kanoo akkami bikkatti ngoone kanaafuu yamaniin umaanutti hin balleessine akka khiyyetti ammaan akka yaada khiyyetti lammiin biyya biraadhaa khabiyya lammii teenya cunqursaa jiru tokkoon isaadhaa nutti hin balleessine ay nuti lubbuu teenya bar lubbuu namaati miti bar lubbuu namatti hisaabamaan jirtu bar nuti nama jennee haa deemnu malee bari namni abbaan qabne namni mootummaa hin qabne nama rifatuuf hin qabne jechuun bari nama jennee waan irraa deemnu hin qabnu bar lammiin biyya biraa waan takka nun goone akka khiyyatte waa takka illee nun goone nu godhuuf illee taan waan abiyyiin nun godhin waan mootummaan abbaa irree nun godhin waan namtichi waraabeessisan nun godhin ummanni biyya biraa waan takka nun goone balayyenki kanaafu biyyaa fi biyya alatti illee yoo dandeessan hanga dandeessanitti akid namni ka khiyyetti hadhaa'e hunfaan ni gala galeetillee lubbuu tiyya tana hin fadwan lubbuun tiyya lubbuu ijoollee sanii hin caaltu lubbuun tiyya lubbuu Haacaaluu Hundeessaatii fi ilmaan namaadhaa hiriiraa fi waan garagara dhumaa turan san hin caaltu garuu wanni nuti godhuu qabnu bilisummaa fiduuf mootummaa abbaa irree kana ifirraa kaasuudhaaf lubbuu teenyarraa ka'uu qabna ilmaan Oromoo dhageessanii lubbuu teenya tana agarteemi irraa ka'uutu jiraata namni lubbuu ifii yeroo hunda fadhaa oolu lubbuu ifii tana faffadhee gizee hunda irra didaa oolu agarteemi lubbuu tantee mataa kee bilisa baasuu hin dandeessu biyya teetii miti kanaafuu lubbuu tantee jibbi maali lubbuun tantee taarraan tana nama dhibba meeqa bakkatti itti darbanii ilmoo namaadhaa bar shimbirroon taane bar wanni tun shimbirroollee lubbuu qabdii bar shimbirroollee namni shimbirroon ajjeesu bar namni rabbi sodaatu teenya tana yoomuma gadadoo fi boo'ichi diluun kun nurraa dhaabbataadhaa bar yoomi qooy qiyaamatti laafina keenya ijoollee Oromoo kun laafina keenya bakka hunda nu fixaa jira anis borunumaan du'aatis borunuma duutu akid خدون مو هركم نمت يوني في لبوت ينتهر راخانة ilmaan keenyaaf bilisummaa dhiisnee deemuu baanne dhumuun keenya bakka takkatti ammallee immoo laafina danuu kana namni nutti fide nama biraatii miti mataa keenya jechuu of jaalachuu yeroo mara